Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Daawwattoota channelii Aku English with Oromic. Akkam nagaartu baga jiraattan. Yeroo dabarkeetti yookaan immoo kilaasii dabarkeetti waa'ee active passive tense present continuous tense ilaaluun keenya ni beekama jechuudha. Present continuous tense keessatti kan ilaalaa turre kilaasii remedial class ilaalaa ture jechuudha. Yookaan immoo barattoota university waggaa tokkoffaa barataniif kilaasii yookaan immoo handaawwatii qophaa'ee jechuudha. Kanaaf yeroo dabre keessatti kan nuti dalayne yookaan immoo kan nuti ilaalle akkaataa tensiin present continuous jijjiiramu definition structure formula isaatii fi formula tensi passive tensi present continuous ilaalle jira jechuudha. Kanaaf hojii manaa isin kennee jira. Hojii manaa san dalaynaa jechuudha guyyaa hadhaa jechuudha. Namoonni baay'een keessa yaaltanii jirtanii haa ta'uuti irra deebinee blackboard irratti hojiin dalaynaa jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaatti haga gaaffii jee kan dalagutti na wajjin tura. Alright. Gaaffii tokkoffaan maalidha? She is making tea. Okay? She is making tea. Dursa tensi kun maalinni tensi present continuous tense jechuudha. Matamaan tensi kana maal jedhama? Active jedhama jechuudha. It's called that what? Active. Maaliif jennaan here is was the subject does jechuudha. Okay? Gocha kan raawwate yookaan immoo gochi kan raawwatamaa jiruun maalidhaani? Subject keenya ishee jechuudha. Kanaaf hima kana dura mee negative question yaa goonu. Okay? Tensi keenya haa jiru wala jechuudha. She is making tea. Ishiin shaayii dhaabaa jirti. Yookaan immoo ishiin shaayii dhaabaa hin jirtu jechuudha barbaadnu. Maal jennaa? She is not or not making tea. Kuni maali kun maadha? Negative jechuudha. Kuni positive dha, kuni immoo negative jechuudha. Gaaffii kun immoo maal goona? Is in keenya yeroo hundayyuu capital dha. Is she making tea? Kuni gaaffiidha jechuudha. Is she making tea? Isin shaayii dhaabaa jirti? She is not making tea. Isin shaayii dhaabaa hin jirtu. Is she making tea? Isin shaayii dhaabaa jirti? Yes. Yes, no question can malta. Yes, she is. Or no, she isn't. Senne devinacho. Yo dalaide, yes, she is none. Yo andre namo, no, she is not natural. Okay. Kuni akkata ti tense ken jiran. Me amma gami ken man jire change this sentence into passive njire. Kanaaf gaaffii kana gara passive taa deebinu. Kuni active dha. Gaafa gara passive jiru malta. She is making tea kanu kanaaf gochi eenyu irra raawwate? Tea irratti raawwate jechuudha. Kanaaf gaafa active gara passive jiru dursa kan ilaalu qabnu maadha? Tensi. Tensi kana addaan bahinee jira. Present continuous tense jechuudha. Gaafa passive nama mallee nama farka ilaalu maadha? Objective. Objective kenna singular immoo plural. Okay? Objective kenna maadha? Singular immoo plural jechuudha. Kanaaf haa jiru. Tiin kenna singular and plural. Singularity. Kanaaf verbiin kenna maadha? Making. Barsi isa maadha? Meetaa jechuudha. Isin kenna, shin kenna ni jirama jechuudha. Kanaaf tii jennaan gara gaafa paasiif jiru. Okay, tea is being. Tea is being made by whom? By her jechuudha. Shin gara mi jirama? Gara her jirama jechuudha. Tea is being made by her. Shaayin ishin dhaabamu jalqabee jennaa jechuudha. Okay, kun amma affirmative passive jechuudha. Ani keessin jedhe garana jijjiiraas na jedhee jira. You right. Yoo akkana gootan sirriidha jechuudha. Argateerta jechuudha. Ammuma affirmative kana yookaan immoo passive kana negative isaa goonu. Okay? Negative isaa gaafa goonu maal isin jedhee asirratti maal qofa daballaa? Nooti qofa daballaa jechuudha. Kanaaf okay? Tea is not okay being made by whom? By her nacho. Kuni maadha? Negative passive jechuudha. Kuni passive dha. Okay? Kun immoo negative passive jechuudha. Kunillee negative ma negative passive jechuudha. Okay, gaaffii kun immoo maal goona? Is tea ennaan? Is tea being made by her? Shine isin dalagamu jalqabamee jira. Kun maadha? Passive jechuudha. Walumaa galatti question passive jechuudha yookaan immoo passive question jechuudha. Walumaa galatti gaaffiin tokkoffaa deebiinsaa kana fakkaata jechuudha. This question number 1 gaaffii tokkoffaa jechuudha. Okay, gara gaaffii lammaffaa deebinee
Gaafii lammaffaa maalidha? You are washing clothes. Okay? You are washing clothes. Ati maa godhaarta? Uffata miiccaarta jechuudha. Kuni maali himni kun maalidha? Active jechuudha. Yeroo hundayyuu tensi keenya maal sin jira tensi keenya active jechuudha. Himni keenya hima active jedhama jechuudha. Alright. Mee gaafii kana dursa negative haa goonu. Tensi normaal taa jiru jechuudha. You are washing clothes dha. Ati uffata miiccaartaa sin jedha. Gaafa negative goonu immoo ati uffata miiccaa hin jirtu jechuudha baanu. Maannaan you are not or you aren't washing clothes. Kuni negative jechuudha. Kuni maalidha? Negative dha jechuudha. Ammoo gaafii yoo gochuu barbaannu maa goonaan are jennaan are yeroo hundayyuu auxiliary verbii keenya eessa baafna? Ala baafna jechuudha. Nooti keenya maa goonaa? Asuma dhiifna jechuudha. So are you washing clothes? Maal jechuu keenya isaa? Ati uffata miiccaarta? Hey man, are you washing clothes? Okay, are you washing clothes? Uffata miiccaarta jechuudha. Cool. Kuni akkaataa tensi keenya gara negative fi gara gaafitti yookaan immoo question yookaan immoo interrogative jijjiiruu jechuudha. Amma kaayyoon keenya guddaan maalidha? Hima kana gara passive jijjiiruu jechuudha. You are washing clothes. Kaayyoon kana passive goonaa jechuudha. Kanaaf passive keenya maalidha? Eessarraa qabna yeroo hundayyuu object irraa qabna jechuudha. Object keenya singular plural is plural. Eessa irraa qabamire? Baay'eedha jechuudha. Uffanni miicaa kun miicuu maalidha? Uffata baay'eedha jechuudha. You are washing clothes jechuudha. Ati uffata miicaa jirta jechuudha. Kanaaf jennaan clothes yeroo hundayyuu eessa dhufaa? Jalqaba dhufaa jechuudha. So clothes are being. Okay, clothes are being washed verb isaa maalidha? Washed jechuudha. Kuni verb isaa washed jechuudha. Regular verb waan ta'eef jechuudha. We simply add ed on our verb. So clothes are being washed by whom? By you jechuudha. By you jechuudha. Kuni passive keenya jechuudha. This is our passive. Kuni passive keenya jechuudha. Himuma kana deebinee negative haa goonu. Okay? Himuma kana deebinee negative haa goonu. Okay? Clothes aren't being washed by you. I mean, sorry, this is negative. Negative side. Ammallee passive jechuudha. Passive. Passive maali? Passive negative. Kun passive positive yookaan immoo affirmative jechuudha. Okay, gaafii goonu maal goona? R keenya labaafna ammallee. Okay. R capital goona. Are clothes being washed by you? Gaafii maaliti? Passive jechuudha. Passive ta'uu isaa qabee ta'een here is verb 3 jira. Akkasumas ammoo asitti immoo are ni jira jechuudha. So are clothes being washed by you? Okay, are clothes being washed by you? Kuni gaafii isa lammaffaa jechuudha. Gaafii sadaffaa maalidha? They are reading books. They are reading books. Gaafii sadaffaa laallu hagammaa yoo isin galin diqish hanga danda'ame irra deebi'aa dhageeffaa viidiyoo kan isin dhageessan lallaala. Okay. They are reading what? They are reading books. Naa jechuudha. Kuni maalidha? Positive jechuudha. Gaafa negative gochuu barbaannu akkam goona? They are. Okay, they are or they aren't. Okay, isaan they aren't reading what? Books. Isaan kitaaba dubbisaa hin jirani jechuudha. This is negative. They aren't reading what? They aren't reading books. Isaan kitaaba dubbisaa hin jirani jechuudha. Okay. Gaafii goonu maal goona immoo? Are they reading books? Isaan kitaaba dubbisaa jiranii yookaan immoo kitaaba dubbisaa jiranii? Deebiin keenya maal ta'a? Yes, they are. Yes, they are. No, they are not. Himu kana gaafii yookaan immoo gaafii kana maal haa goonu? Passive haa goonu. Himu kun amma activeidha. Himu kun maalidha? Active dha jechuudha. Mee passive naa goota jechuudha. They are reading books. Isaan kitaaba dubbisaa jiranii. Kitaabni isaanin
dubbifamaa jira yookaan immoo dubbifamuu jalqabame naan jedhe. Passive godhama. Books. Books maaliif books aartee nama? Easy maan godhin? Books is plural, right? Waan danuu ta'eef aari fudhate jechuudha. So books are yes, formulaan keenya guddaan beingidha. Tensi piraan kunti keessa. So books are being read jennaan jechuudha. Yeroo read kana read jennaan. Pronunciation isaa sirriin read jechuudha. Read jechuudha. So books are being read by whom? By them. Kuni maalidha? Passive jechuudha. This passive form is jechuudha. Passive kana negative haa goonu. Okay? Kitaabni isaaniin dubbifamuu hin jalqabne jedhama. Negative gaafa gocha barbaadne maal goona? Books aren't or are not being read by them. This is negative in passive jechuudha. Gaafa gaaficha barbaadne maal goonaan? Are books being read by them? You see? Yes, it is. Or no, it is not a native nature. Okay. Kuni akkaataa itti gara active gara passive jira jechuudha. Gaafii sadi dareena jira jechuudha. Kanaaf gaafii hafe kanallee bifuma kana jira. Fakkeenyaaf she is singing a song. Kun singularidha. Verb 1 is singing ammoo yeroo jirtan jechuudha. Verb isin hima. Okay. Sing. Verb 2 isaa I'm sorry. Sang. Verb isin isaa ammoo sang jechuudha. As you qaba, as eda, as I jechuudha. Kanaaf verb 3 kana fayyadamtan jechuudha. Okay. Songin singularity. Kanaaf garas fidaati. A song is sung by her jechuudha. Kunillee ammoo disturbing in regular verbidha. Disturbita. Verb 2 isaa verb 3 isaa maalidha? Disturbed. Okay? Disturbed. Okay. Kun ammoo mean garam jirama? Gara I jirama jechuudha. So I am jennaan jechuudha. I am being disturbed by you. Ani sin jeeqamuu jalqabe jechuudha. Kan itti aanu kun ammoo he is taking a picture of her. Kanaaf iyyuu kana jiruudhaaf taking verb 3 isaa maalidha? Taking ta. Kanaaf iyyuu jiru jechuudha. Okay? A picture of her jennaan asirraa qabna jechuudha. Okay? A picture of her jennaan jechuudha. Kanumaa kana mas agarsiisa. Kagochi irratti raawwatame he is taking a picture of her. Kuni olbitti kenna jechuudha. Okay? So a picture of her is a picture of her is being taken by whom? By him jechuudha. Kuni maalidha? Positive kenna jechuudha. Akkasumatti ammoo kan as kee jiru haaluma kana jijjiirraa jechuudha. Walumaa galatti salphaadha. Active gara passive jiruun very very simple. Baay'ee salphaa jechuudha. Kanaaf qormaata irratti shawaata jechuudha. Maybe barsan akka biraatiin baasuu danda'a. Garuu walumaa galatti tensi isaa qabachuudha. Structure isaa beekuudha. Time expression isaa beekuudha. Wani guddaan ammoo formula isaa addaan beeku jechuudha. Daawwattoota chaanaalii akka Ingiliffaa Oromic hanga ammaa remediaalii kutaa lama ilaallee jira jechuudha. Okay? Kutaa sadaffaa isaa present perfect walitti deebinaa jechuudha. Kitaaba keessan gubbaa jiru yookaan immoo handaawwatii keessan gubbarra jira jechuudha. Kanaaf wanta handaawwatii keessan gubbarra hunda hin dalaynaa alaa immoo gaafii sanii wal fakkaatu isiniif hinnaa jechuudha. Kanaaf barattoonni yuunivarsiitii baratan waggaa tokkoffaa especially yookaan immoo barattoonni diipartimentii Ingiliffaa taatan waa'ee active passive walumaa galatti kana fakkaata. Kanaan alatti gaafii qabaatan gaafachuu dandeettan jechuudha. That's all. Nagaan na turachuu barbaada jechuudha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan na turachuu. Yoo danda'ame torbaanetti guyyaa lama barumsa remediaalii sin barsiisaa achirraa kaafee immoo kilaasii Ingiliffaa normaalii ittuma fufnaa jechuudha. That's all. Bye bye. Chaanaalii kiyya akkuma duraanii subscribe, like, share akka naa gootan kabajaa isin gaafadha. Lakkoofsis yaa'u chaanaalii kiyya dhumarratti viidiyoo xumurtanii gara dhumarratti lakkoofsichi jira. Gaafii barbaadan gaafachuu dandeettan jechuudha. Nagaan naa tura. Bye bye.